irra guutuu namaati jechuun nama gartee guutuu iimaanaa qaba namni jedhamee rabbii fi rasuul biratti beekamu nama akkami jechuu ni beekta. Nama guutuu iimaanaa qaba namni kun dhugaan nama gaarii nama rabbii fi rasuula rabbiif alayhi salaatu wassalaam ajaja isaanii godhee bulu jechuun nama akkami jechuu yoo baruu barbaadde kun hadiisa bareedaa kana dhaggeeffadhu. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا الله أكبر وخياركم خياركم لنسائهم رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح الله أكبر. أبان هريرة إرجم ربي ترى عليه الصلاة والسلام يرو ديسا إرجم ربي كان جانجي أبان هريرة مالجي رسول صلى الله عليه وسلم أكمل المؤمنين إيمانا الرجوتو مؤمن توتا غرغرتي إيمانات نمني يكون إيمانا غوتوك أبا نمني جان نمني إيماني سا غوتو نما ربي الأفقام بوتم نما الأقام رسول ربي عليه الصلاة والسلام هدن نوغو دي هدن جلدين نما رسول ربي تف عليه الصلاة والسلام أججزا فلتي جلدين نما ربي داف تولو نما رسول ربي صلى الله عليه وسلم تولي نمني جان نمني إيماني سا غوتو نمني جان خير إنن كميتو إيماني سا غوتو دا gama iimaanaatiin namni kun jabaa namni jaamu nama jabaadha namni jaamu nama boksii nama tumuu beekuu miti dhaggeeffadhu nama arraba qoree qabuu miti dhaggeeffadhu nama gochaa fi jechaan illee nama miidhuu miti beek nama riqoon illee nama dha'uu miti beek maal jedha rasuulli sallallahu alaihi wasallam ahsanuhum khuluqaa nama gartee haala tolu je nama amala tolu je nama jechaa fi gochaan illee rabbii biratti subhaanahu wa ta'ala namni sun hedduu tola ooluudhaan beekamu nama nama miin jechaanis gochaanis nama rabbii isaatiif bulee duraan dursee nama rabbii isaa gabbare eega rabbii isaa gabbare immoo nama rabbii subhaanahu wa ta'ala waan rabbiin ajaje waan rasuulli ajaje hojiirra oolche akhlaaqa gaarii qaba amala gaarii qaba isan qofa wa khiyaarukum filatamaan keessan je khiyaarukum linisaa'ihim namni filatamaa namaati namni nama gaarii namni ja'amu nama jaartii isaatiif toleya hajaartiin isa duubatti isa durattis haqa kiyyanaa guute jettee itti gammachuu qabdu. Haqa jaartii lafa hin keenye, haqa jaartii guutu, haasawa keessattis haqa isii eeggatu, gocha keessattis haqa isii eeggatu, qabeenya keessattis haqa isii eeggatu, kabajaa keessattis haqa isii eeggatu, ilmaan guddisuu keessattis haqa isii eeggatu. Waa hunda keessatti haqa jaartiin isarraa qabdu lafan keenya guutu jechuudha. Haqa isii hin balleessin. Irra filatamaan keessan irra rabbii biratti subhaanahu wa ta'ala filatamaan keessan hajaartiin filatte akkanaati jette